Kottu dhugina jechuun yaamtanii wanni dhugi kaati. Kootu baksii dabal. Kootu Isii qicaa kootu. haalaan barbaadu. Oi, mata. Kadhaa mana dhufannu. Kootu baangire. Buna naa buusu dagatte sa. Bunni jira. Afachuu Yahyaa dabalee sii buusa. Qoo hin dagatte. Inta kanneen Yahyaa dabalee sii buusa. Afachuu banaa Yahyaan buna inni qabe jedhaa beekeera. Na fursa. Nyaan kanarraan qoqoome. Aara kiyya kana dhuginaan masiin jedhi. Askan. Mii salaama gaafadha kaa abbaa manaa isin dura salaama gaafanna. Maayet. Hordoftoota kana salaamata gaafadha. Lakkamni sinumatu dura warra kanaati. Hordoftoota gaafadha. Lakkaa isin dhiibee maal abbaa. Hordoftoonni kun ka'ee nuti. Kenna Oromootti qabna. Ka Oromoo maraati. Oromoon ka Oromooti. Lakki. Keessaa. Hordoftoonni kun karoozaati. Karoozaati. Rooza maatiin Maaliif sin jedhe beektaa? Fakkeenyaaf gaafa geemii ta'e gaafa gargaarsaa ta'e hordoftoonni nama kami hundaatu garaagaraan fakkeenyaaf hordoftoonni keellee adda, kiyyaallee adda, karoozaallee adda, keebalullee adda, kasaanillee adda waan ta'eef saniif hordoftoonni roozaallee hordofan waan roozaa jaalataniif waan roozaa kabajaniif roozaa hordofan. Kasaadhaa hordofanillee akkasuma. Kan hordofanillee akkasuma jechuudha. Isa waan ta'eef osuma walitti qabnu Silaama kana booda haasawinaati. Assalaamu alaikum jedhee haasa'u. maan naqamna maa sila wanni nuu. Ashayye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu isiniin jecha hordoftoota fi kabajamtoota Roozaa Tuubii kennallee ta'uu dandeettanii jaalannaa isin kabajnaa akkasumas salaama galtanii Ashana warroonni amantaa biraallee harka fuunee jirtu isiniin jecha salaama gaafadhu qaba. Nurraa barattanii mucaalaa barattanii gara kaameraa kana kaameramaan ta'uu geettanii yoo. Maa wanni dhallee barsiisaan tokko jechuudha. Doktora Mamaa barsiisa caala. Doktora caalaami. Akkamitti? Doktora caala. Ayyee. Akkamitti maal oolu? Namni yoo barsiisaa ta'e irra guddaadha moo yoo doktora ta'e irra guddaadha? Doktora. Yoo doktora ta'e garuu doktora san barsiisa santu barsiise. Sirrii. Darasaan takka sheekarra qaraate san ka quraanarra qaraate sun amma quraana qofa qara'ee bira dabarsee miti sun kitaaballee qara'ee fixee sheeka san caalaa jechuudha. Ayyee. Kanaafuu nu amma nama bakka san illee hin geenye dhiifamu. Bakka san dhiisamu isin nurraa barattanii mucaalaa. Mucaalaa amma isintu. Anamma arraba ni barsiifta. Waan arrabaa dhiisi galafarraa nafitti anafaa arrabaa nu banne. Bannee akkana namni jaartii fi akkamitti kaameraa dura akkas arrabsisan. Nama meeqa si daawwatama viidiyoo nama meeqa daawwata. Jaartii kabajuu Yahyaanii jaartii fi xiqqeessa sin jedhaa jiranii. Salaama gaafadha. Shayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya irra jirtu baga nu jiraattanii warroota amantii biraallee shamaa harka fuunu isiniin jedha. Deebinee dhufnee jirra jechuudha. Anaa fi Yahyaan har'a maal qabannee dhufne. Har'a waan addaa qabannee dhufnee jechuudha. Rooza irratti waan ajaa'ibaa dalaguu deemna. Viidiyoo duraa tokko argitanii viidiyoo nyaataa isii fi Yahyaa walii galanii piraankii anaa fi Mustafaa irratti dalaganii. Garaa isin gubne? Qallaal moo? Qallaal garaa na gubde? Maa isinuu akkasuma. Garaa kiyya kana osoo waan bananii keessa laalan taate ibidda kana keessaa olaara. Yeroo sanii qaammaa. Maal abbaa rabbeedhi? Roozaan irra shakkitaa? Jechuun biraankiin seeni kaadhuudha mootichi gisee narraan hidhattee isii gurshitu gisee isin illee narraan hidhattee isii gurshitu maal si dhagamaa nama misirraan hidhattee Mustafaa kana yoo gurshee maal si dhagamaa yeroo sana? Waa isaan lafatu naamara. Qaaqamarra gumarra akkasumatti. Lafatu naamara. Akkasii mara? Kasamiin siin hin marin. Gabaabaa. Inni akkasii biraankii irratti dalagu deemna har'a Roozaa hinaafsisuu deemna. Isiin guyyaa san egaa biraankiinaan jedhanillee dhugaanii keessi kiyya bakka jechuun hedduu ta'e nan amannee jechuudha. Si amanuu dadhabe? Namoonni dadhabee aarii. Akkamiin beektaa sanuu anaas si gurshe jedhee keessi kiyyatti yaadaa jiru. Isin sirraan hidhattee gisee si gurshiite san. Wanni tun nama jabaatte. Jabaatte. Akkasumatti kan maal godharee waa maraa galliqimsaniituma obsanii galliqimseetuma obse hundaafuu baga rabbiin piraankii godhe baga rabbi dhugaan godheni. Haadha immoo Roozaa boochisuu deemna. Akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma saadaan isin jette har'a utaalte bahuu qabdi. Miskiina argaa waa wayiitillee mbootti yoo barbaadde. Mbootti. Kabootti isa wayyaa'e utaaltee baatirra.
Amala utaaluu san qabdi. Garuu garaana nyaatti roza. Amala utaaluu san qabdi garaa maas nyaatti. Isi ati maa garaa nyaatiin isin qaabsan nama reetti ana namamti. Ara isin sa'aaniin gabaabsee yoo akkasiin naan jette. Wallahi. Wallahi quraan. Akkasiin naan jette jechuudha. Ajjala na dhungara naan jettu na utaale. Roga sinyali. Ayye. Naan jette. Ara ana Kan akkasiin. haadha manaa kan kibira tittee. Tokko naan jedhe egaa yoo mata illee amma gama nyaataa kana utaate malee akkasiin goonadha. Achumaan isiilleen abbaa manaa biratti bakka abbaan manaa Mustafaan hin maraataa iyyuu malee. Mustafaan nan dhiisna. Sun tasa kada iyyuu dhiitee na keessaa hin baasa. Sigaa. Maraafuu baga rabbi biraangii godhe roozaanii yaamnaa jechuudha. Kun akkuma argitan buna danfisnee taa'u jirra. Inni naafsi. Inaaffaa dagannaa yoo callifne. Ima callifneetu moo walii haasoo haateetu callifteetu moo kooseen jenneeni buna illee hin qicu. Buna hin qicu anumaaf si bichaa. Haran dabbaruu reeffasitti. Haran dabbaruu. Piraankiidha kan piraankii waan ta'eef nutti naarin haasinillee waan hin jedhina. Maaliif waan pirankii ta'e pirankii kana nama aarsanii geessanii booda immoo deebi'anii dhiifama nama gaafatan waan ta'eef aarsuu qabna. Aarsuu qabna bakka. Boochisuu qabna. Amma harka keessan sii deebifna. Dirqama harka keessan Harka keessa. So amma qaalichatti illee soo jiraatu bareede ture. Yaanni qaalicha jedhini kaas keessa kota isaa gadi arginu. Magaalicha maa tuffii hin jedhamu tokko. Mustafaa jedhini kan maqaa qaba. Amma isii gara inni. Jaarsa saada, jaarsa rooza. Anama qaalicha na biratti siina kayyadhan gara nan dandawala. Jaarsa rooza jedheena. Nama. Bakka so jaarsa rooza so jaarsi fa'a jiraate. So jaarsi fa'a jiraate bakka. Akkasii maraafuyyuu kaameraa kennan dhoofannaa bakka isin hin arginetti itti bilbilaa dhuftu. Bilbilatti bilbilaa jechuudha. Kottu buna danfisee. Buna danfisnee jirraa koo buna waliin dhuunamee har'aa waliin tattaphannaa jennee yaamnee nuti garuu isii wajjin taphachuu hin deemu lamaantu waliin taphachuu deemaa jechuudha. Akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya buna ittiin kenninu waan takka ittiin kenninu hanganumaatti nu wajjin turaa isin hin jenne isin jaalanna isin kabajnaa. Bun. Itti gaarii itti barreessu. Itti barreessaa jechuudha. Akkasii hordoftoota kaameraa cufneetiin gizeessin nu bira dhuftee walitti deebinaa nu wajjin. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Si yoon buna dhiisee zamuun kana baay'ee dhugaan jiru. Ayya. Dhiiseetiin hin jira. Maashaallah tabarakallah ixaana obboleessitti yoo duubatti illee ni biltu kasii yaadu silaa kaameraatiin haala akka ta'e. Alhamdulillah rabbil alamin. Suuraa kiyyaan taphatti. Akkama jiru. Nagaa akkamisi? Jirta. Ayya wallahi. Bu'aa kana fuudhadda magaan illee. Illee ni raanfatte. Waan tafa laattee mamaa bira jirtu. Sima qabdan qaba. Maama maqaan balleessi ta'a. Maaliif hin jirtu? Duraan durbitti olii bilbilla. Mana jaanii dhaqa. Yoo adaadaan fa'aa ol dhufan waan jiru hunda bitee dhaqa. Amma maal si dhoorge deemaa waan si dhoorge? Amma namni bara akkasii miti. Yoo fuudhu yookaan heeru hiriyyaa sana dhiisaa deema. Maaliif beektaa? Cidha jira du'a jira waa hedduu jira jechuudha. Innaa maana saba baktarii? Habibi. Keessummaa kennitu. Laa si tura of danda'e. Araaniin dhuguu galatoo. Abbaa manaa dura akkamiin fayyadamu buna jechuun bunni naqabee hadha waan hin beekan qaran dhuguyyuu. Bunni moo? Hadhaati akkuma Aadaan na bilbilti. mataa na dhukkubate jennaani maaliif waliin hin dhumne buna jedheetuma si yaame. Torba tagatee na fakkaata erga buna dhugi. Kaseedha. Akka buna dhugimma. Bakka manatti illee dafechuus dabbara ofii keetiif jettee buna dhaabuun nama dabbara beekte. Namatti hin tolu. Siigalee torbee iyyuu argannu bini wallahi. Akkam sukkaara qaba? Suuliin si dhoo? Shee abiibi. Aye. Buufture. Rosa. Buusaa. Si dabalee buusaa hin mara qobaa'ee. Buusii fi jettiin bara torbee gadi jedhaa jiraate. Kophaa fi dafechuun nama dabbaraa beekta. Oh yaa waan siin jedhu. Meeshaaleen gadda fuudhanii isaan ture hoo? Babbareedaan meeshaan sun meeshaan san mana galfannee jennaan. Addunyaa kanarra waan biraa waan takka hin barbaadu. Meeshaan ammoo wanni isaa Istaayiliin ittiin hojjetan. ittiin hojjetan. Ajaa'ibaa kana. Akka malee bareeda. Algaan fa'a fanni. Ani bara kanaaf sargii hin fedhu sargii dhiisi meeshaa naa biti isin jedhe. Lakki. Bara meeshaan sunillee sargii waliin bareeda.
jechuun sargiin dirqamaa miti maaliif mana keenya keessa bareechifannaa yoo barbaanne anaafati bichaa roomansii ajaa'ibaa kana qophii addaa kana nu qopheessa akka Siya may ijaan kan siya. Kuno ni bareeda inshallah. oo nakasiti kennaye Majalis ni kuno. Akkanetta. May bareeda. maasii koo isa fakkaata alga wal fakkaatatti bilu Qamisii keessanii wal fakkaatu bin. ni qamisii maal goonare Jechi kalorii sin jedha. Waan jiru guutuu maachi goon. Buna na busu dagat tesa. Bunni jira. afachuu yahyaa dabalee sii buusa Ko en dagat ten. isa kanneen yahyaa dabalee sii buusa afachuu banaa yahyaan buna inni qabe jedha beeteera Na fursa. Finyaan kanarraan qoqoome. Ara kiyya kana dhugi maaluma siin jedhe Askan. adas miyaa kiyya kun Kana buuftaaf qabameetu. qabetti keetiratti maa keetira buusaa bara Injiroo mee'oo? ara hafee jira Dhugaa? Ko in pijadda ko ko. afachuu yahyaa dabalee Randu goda. yahyaa dabalee Ya dabalu fi. Gara jaarsaa dabalaa afachuu buleetti Tu bura ru jette ne yamme. jaarsaa dabaleetiniin booda sii qicaa afachuu si jedha jaarsa dursana fakkaatti Ma ya yang kitne mi kala ada kam tu jira berarti fa ya kam. dabalatoo afachuun dabalaa Oso bu ma jamana lo sona desi tu fa ndo ta berarti. rakkoo qabu jaarsa naa bita Tu ba mal wata ne am tere. Shanuu Bura si jette? kana. Shanuu bita. shannaa bitaa maa kana dabalaa dhibba sadii afurii Biri soddoma. caalallee garuu Haga fedha iyyuu haa akka ta'u. fedhu haa ta'u Kuma iyyuu haa ta'u. naa bitaan Maa buna akkanatti namatti tolu kana caala. caala Garuu jiddumaanuu bunni hafe. Ayan du ya berarti ya. Maaliif inni nama? Na mali mali ti kalau romansi na rata dara idani fi. Buna ko tu du kina jette Duki am kasi tere dabala. ni. dhufi kaati Dhugaa? ta'e Qoqqoo bara. kootu sii dabal Kootu sii qicaa kootu Alam barbaadu. Oh, mata. Kadang mana kan. Biraangidha. Kootu haala biraangidha. Namni asuma taa'ee ni akka natti biraan nama buna nama yana cezim jette ni buna na biraan du idani kan nama tere. Biraangidha akka hunda. La kun biraan Ma- miti. walaa Akka jaarsa qabdu nu disarti. Gorooti maalitti? akka jaarsa qabdu bakka Biraangidha hunda. bitaa biraanki Akka maaltu jaarsa kun? Mana mana arsine buna Laakiin biraan. akkam Oromoon hin qabda namaan jennaan Qabaadha, qabaadhu bakka qabaadha. qabaadha agas bakka. Kanu biraangi sirratti hojjannee walii gallee maa viidiyoo dura waraabnee turre hordoftoonni Kanaaf- arganii saadaalleen harka deeffachuu qabu akka jettu. asirraa Kana hunda zaleedhisin irraa kabaladha jettee. Maa qabalatti bidi mana bunni na qabee fiigaa dhufe isiin jala keette cabsite sirratti maatu ta'e tumaatu si'a. Laakki kana eegartu akkasitti jalaan deemtu. Kana jabanaa kanan jaaladha akkana qabdee akka nama ilmoolee akkasitti tolee hin deeman. Maashaallah. Yaa? Ta'u qaba isin yemil kaa isin Kanaafuu yaamin dhiifama nurraa ta'e. amma mana amma hoo ammallee shakkee jechuun aaraa amma sii qica malee Amma osoo nuun qicin amma osoo naan qicin isii qici. lakka sinumaa qicu. Abbadan hin dhugu gannaan taru. Nee Sana maashaallah. biraan kee waan taateef malee moo? kabi dubbitti bira dhugan sira Aaraa. Baruu fi gara tokkoon bara haadha ulataa naa walte illee. isiin kaa Eeka. waa baay'ee Anaaf isii isii toluu maal taate? Sanuu bara komishinoo kan fudhanne. Sii kenna naan jettee achumaan hin dhiifne Ni sanillee akkamantii kennatti kuma tokko. 52. Achumaanuu si baha. Maayiti. Achumaan si baha uuma xiqqishuun awane ta'u maal ittiin gabbee bunaan dhugu. maa kun buna dhugaa Meeqa sigaa? Ka bunaatii miti qaba. Meeqa sigaa natti ma? 10,000 takka. Kun Jechuun buna- xiqqeessee ka bunumaan gad dhugee bashannanee yoo deebi'aa dhana. Hojii Itoophiyaa keessatti sanuun beektaa. Itoophiyaan nuroo Eeshi ana qofa kafala moo isiillee si kafalte? Moo isin kafalte? maa waa isin kafaltee si fuute si kafalee fuudhe. Si kafaluu qaba hayi. Maal wal qixaa? Maal taate? Maa wal qixa akka maaltu wal qixa. Wal qixa. zamanuu laakiriin keessa jedhaa Jechuun wal qixaa miti. Sifa tokkoon jedhe jettee? Kofaletti ol bahee citaa bara jaalalti qixxeedha maaliif wal gabbara? Okay, jaalalti qixxeedha. Isin akka sana shashee kabaltan qixxee baatee dhugani rakkoon qabu sii qabala shanii miti kudhan yoo jette rakkoo qabu ana mamee bunuma kana naa ejjituma tana dhukkubu jira. Haa ta'u jechaa Isin bakka wanni haa gootu. Isin yeroo hunda atota bunni si qabuun biraan kee osoo hin bunuma kana nasaa si haadha. Yoo mana hin jirrellee deemtee bittee asii miti dalloo mana ittee buna bittee fiddee asitti waan hojii godhu. Ta'u Inta. haa firoon ta'u.
ما شاء الله تبارك الله مجان كيسيني مقام فرودا يتك أورزا كواجم تتجينا مجان سعادة مكان سافرودا وقان أدا وقالا هركالا مقاف كوني كوننا دي مالي مقانا مقاف بريدا إسا مقام فرودا وأنا رالالي أني كيا مجان خالد كيا خالد نتبا أنا ما إني مقاف ما إني كيا خالد نتبا فدا كيران لا تومو بلالي أشران حمزة ربي سياكن والله ولم كنين قوتونو هنا اتفكر لا هو تادي موسينا أتكلم مالي فلت تكلم زين والله إيش كورالين دويت عندك والله تطلع كينا فرانك جننو ملكاي جرا أرسنال جرا قتلت يلا لما فادو إنتي جيبه كارنيو ليفز نيجو أنا ما أنت الحمد لله مشي مرافو فيديو كل اللي كريتي سيد أنا ليه في فاتيها مجاهدتك إنتي فيديو نكمل فيديو كريتي buna caalaa hundum yoo viidiyoo kana seeraan kalalla mutaate إلا لما إن شاء الله قال لي شيء قال لي يوم كم دكاتة نامني كوم شنتم يلالو قوي شنطة مقدر لا مو يبغى إيه ما أجود siyama rakun qabo horta kayum kabajamte kenna adida prankina radifatti ertigaru barankele na shakke jira heedu shakkelle ka frawani kundal agama jiru namni salalam ni jiru buna wajjala ndayfatu marafu wali ta'amitaye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sininja